Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota hasu ka oro jala targamtan hunda kasano baga jira dan sinjel jira aranta naga guyya ajaiba da wasadin halkan ajaiba tar targama isin len akama akakayan halkan ajaiba targamtan hawi abdi fi ha abdi firagaba jalgabarati wari amanta muslima sallu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinjecha aranta naga jendale murasarati betul ko kai fetinjira as studio ajaiba da naga studio isnle akana jajabestan abdi misana gaba ga ummata kahti ummata jalala ummata bashasha wajji jirra ga warri asrati warri coping yon tole like share subscribe le dabalada isninja kanat yan sudanga asmani hasaba isum bangabu gara ajandale yo kaw copy fadatin sendabalsa nawajjin tura kabajamtoota keenya akkuma beekamu guyyoota muraasa asitti ajendaaleen deemaa jiru ajenda biraatii waan nu galchine faadha dhimma nu galchine aga sabaa galaa jirra osoo waan nu barbaachisu hedduun takka jirtu waan nu barbaachifna keessa galaa jirra jechuudha isinii galee kuni waan nurraa hin eeggamneedha Oromoo isinii galee wanta nurraa eeggamu dhiifne waan nurraa hin eeggamne jala deemaa jira maaliif nuti wanta nurraa barbaachisu qofa maaliif irratti mari'annee maaliif irraa hin dubbanne maaliif sagaleen taane yoo akka nama tokkotti sagalee uummata keetiif ta'uu barbaaddi ummanni Oromoo mana hidhaa Saawud Arabiyaa kana keessatti akka malee dararamaa jira biyya keessa dararamaa jira biyyoota garagaraatti ummanni Oromoodhaa dararamaa jira jechuudha dararaa kan nuti illee keeti akka keetiin laali irraa dubbadhu sagalee ta'eef ya war comment war TikTok follow guddo qabdan ka akkasuma ka Facebook ka YouTube hundi keessanuu waan isin qabata waan isin qabata dhiiftanii waan isin qaban jala deemaa jirtan waan isin qabata jala deebi'a naasaniif maaltu haaraa waan haaraa dhisa waan haaraa caala waan barbaachisu dubbanne bu'aa qaba isinii galee ummanni keenya lammiileen Itoophiyaadhaa Saawud Arabiyaa takka malee rakkachaa jiran ka duraan galaa jiran illee galchuun dhaabbattee jirti ummanni mana hidhaa siru rakkachaa jira jechuudha daa'immantu jira dubartoota garagaraas keessatti kan manguddolee akkuma beekamu argaa turtanii kana meeqa ta'us keessa dararamaa jira please sagalee maaliif hin taaneef maaliif dagattan jarri kunuu galanii hin dhumne maaliif irraanfattan mootummaan kun akkuma beekamu yeroo gabaabduu keessatti galchee nama kuma dhibbata kaa ol galchee karoorfatee ture yeroo san garuu nutillee baay'ee gammannee ummanni mana hidhaa keessatti akka malee abdiin itti horamtee taa'ee taraa isaanii eeggataa ture garuu ammaan tana galchuun dhaabbattee jirti ummata Oromoo maaliif sagalee hin taaneef namni tokko akkamitti dhawama namni jara kanaaf wal keessa galee ta'u maaliif hundi keenya akka tokko taana yaa ijoollee Oromoo warri TikTok irraa geemii taphattan warri TikTok gubbaa ajandaa qabatanii waan hin taane haasoftan warri kutaa wal qoqqootanii wal haasoftan warri amantii fi kanaan walirratti bultan please adda hubadhaa waan isin hin barbaachifne jala hin deemnaa isinii galee wanti isin irraa eeggamu uummata keessaniif sagalee ta'a waan uummata fayyadu hojjedhaa wal arrabsuu caalaa arsiin harargee akkana harargeen akkasii arsiin akkasii caalaa isa harargeen akkas joonsan ifii xiyyaan akkam jeef laalu qabu garuu ati akkatti quba tokko nama qabdu qubni afran kun sitas deebi'u jira isinii galee ifeeha isin yoom ifeetan tokkummaan Oromoo haramiin jira tokkummaan Oromoon arsi qofti tokkummaa jechaa jiran harargee qofti akkasii miti hundi keenya tokkummaa jechaa jira garuu meeqa keenya tole tokkummaa sun hojjennoo agarsiisaa jira gootonni TikTok gootonni Facebook gootonni share gootonni like barbaadu nugubee jira dhugaa dubbannu wallahi namni quuqama sabaa qabu tokkichi dhawamu jira lafa tanarra efa ajandaa uumee wal arrabsee fooloo guddifatudha efa ajandaa uumee wal arrabsee kana nama walirra duulchisuudha kutaalee walirra naquudha abbootii amantaa walii naquudha Oromoo if beekuu jechuun maaliin beektanii maanaan if beekuu namni tokko namoomatti amana dura namoomatti dursa waa hunda caalaa jechuudha okay gandummaa illee ni barbaachifti gandummaa ganda kiyana jaaladha akka mataa kiyyaatti harargeedha I love you harargee mataa kiyya gubbaadha okay harargee jaalachuun asii arrabsuudha harargee jaalachuun jimma arrabsuudha harargee jaalachuun shawaa arrabsuudha no an deemee gaafan harargee yookaan jimma yookaan arsii tokko arrabse arsiin saniin koottaatii harargee arrabsaa jechuudha malee koottaatiin arrabsaa jechuudha miti namni tokko harargee kutaa namaa gaafan arrabsu inni maal arrabsa kutaa kiyya arrabsa malee deebee nan arrabsu sila deebeetu maan arrabse bu'aa rakkoon qabu gaarii ture isinii galee namutu bakka hin mul'anne jira yookaan namni nu gaafatu hin jiru yookaan dhuunfaa miidhaan gabbaane malee qaamaan gadi hin baane jennee
waan agarree haasa'u maaliif nu barbaachise nam tokko harree yoo qaamaan gabbee osoo akka waltajjii gubbate yookaan gabbee akkasitti dubbate dhugaadha namni sun goota jennaan akka namatti feesbuuka isaa banatee haasee waan fedhe jechuudhaaf gootummaa jaamtu tun gadummaa jaamtu tun gadummaadha gadeellee ta'e irraa gadiisan sinii galee Please namni akkana ilmi namaa tokko kamaaliin beekama nama ta'uudhaan beekama. Eefa nama taasisti namuma namaa kabajatillee. Inni tokko yoo Harargee ta'ellee tokko yoo Arsii ta'ellee isaan hundinuu namooma. Namoomni isaanii tokko fedhan amantiin garagaraa ta'ani aadaan garagaraa ta'ani malee dhiigni isaanii tokko ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo immoo garuu tokkummaa afarsaa tokkummaa ifmaa walleessaa jirra. Sanii galee inni tokkummaa jiruus Oromuma inni tokkummaa diiguus Oromuma inni tokkummaa ijaaruu ifaajus Oromuma lubbuu isaatti aarsaa godhee ka tokkummaa kana balleessuudhaaf ifaajus Oromuma kun ammoo gaafama tokko taanare jaallan keenya warri nu duraa warri akka eebbisaa addunyaa warri akka caaluu hundeessaa warroonni artistoonni beekamoon kun os tokkummaa afarsanii taansaa wareegam akka nu hogoobana sinii galee nuti garuu tokkummaa isaan afaaniin itti yaa'anii jaanii tokkummaa jaanson nuti dhiifneetii gandummaa jala deemaa jira dhugaan dhugaan gandummaa namu ganda galu jira ganti okay gandummaa ganda handa kee kaba jaaladu garuu dhimma Oromoo keessa gandummaa galchina sinii galee goonni goota ammas goonni gamu goota kam hin jaalu goonni Oromoo hundi goota namni jaarrabbaa gadatu waaqa guutuu jaala jee okay ibso be naman somne inni waaqa guutuu bicha garbaa jee jaala jee waan inni fudhatullee ibso baa jira isinii galee goonni Oromoo goota Oromoo qabsaa'uudha Oromoo bilsoomsuudhaaf qabsaa'aa turan malee jeneraal waaqa guutuu baaleen bilsoomsa yookaan ilmaan si komandootiin bilsoomsa jee qofa miti ilmaan Oromoo hundan bilsoomsa jee ka qabsaa'eef jaal elema galtu gaafa qabsaa'u Harargee qofaaf hin qabsooyne jaarrabbaa gadaa Harargee qofaaf hin qabsooyne bakar waari Harargee qofaaf hin qabsooyne warri qubee afaan Oromoo bocan warri ka Sheekh Bakri Saabalo Dr. Sheekh Mahamad Rashaad kunneeni Harargee qofaaf addatti humna janiif himta kaifaa janiif ummata Oromoo bal'aa hundaaf ummanni Oromoo bal'aan isaan laffaaniif kun laffaati isaanii san galmatti godhu firiitti qabu osoon isaanirra jirtu faffacaasaa jirra dhugaa haa walitti himnu biqiltuu isaan dhaaban suni kasalaa bishaan abaabsine kunuunsinee guddisuun nurra jiru danfattineenee gubaa jirra balleessaa jirra dhugaa walitti dhugaan addooti sinii galee tokkummaa isaan jaan sun tokkummaa isaan haqaalan san nuti arra balleessuudha jirra dhugaan tanuma isinii galee Oromoo bilis waldagaa waraana bilisummaa Oromoo jala hiriira maalumaafuu qabsoon ganamaa kan ijaarame waraana bilisummaa Oromooti bilis waraana bilisummaa Oromoo cinaatti eeggara waa hundaanuu yaadaanis haa ta'u maallaqaanis haa ta'u namuu waan dandeessanii warri qaamaan itti dhiyaatan qaamaan itti dabalamuudhaan isinii galee wanni takka faayidaaf waan daddabaafadha beeka maaliif saahibni yookaan hiriyaan kee tokko yoo sitti maxxanu waan inni si maxxanuu ofirraa beeku qabda faayidaaf immoo dhugumaan obbolummaaf yookaan hirummaa gooddanyummaa barbaadee jira sinii galee kana keessatti jechuudha warri diina faana yaatan sinii galee please warri mootummaa Itoophiyaa jala jirtanii fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa magaalaa mootummaa innaan malee shiftaadha shiftaa Itoophiyaan mootummaan qabdu biyyi mootummaan qabdu tokko immoo baatii humna ishiitiin irree qabdu niftiisuudhaaf mirga guutuu qabdi sun seera addunyaatu baasee waa wal kabanyuuf hin jiru jechuudha sinii galee waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiraadha warri waraana bilisummaa Oromoo maalummaa isaan beeknee qoradhaatii baraadha iyyatanii deemtanii arrabsuu dura jechuudha qoratee namni tokko waan takka gardee amantii tanaa keessa barteetii tasiisaatu filatta akkasuma qabsoollee dhaabolee qabsoo siyaasaa Oromollee keessa bariitii isa dhugaa jiru dhugaa argii achi booda abbaa feete hordofee jira innaa kanan jechuu barbaadee warri please waan hin taaneen kutaalee Oromoo garagaraa keessa jiraattee ummata Oromoo waliin naquuf yaalii godhaa jirtu sin baasuu gocha akkanaa siif milkaa'u yoomillee siif milkooyne Oromoo kutaan qoodanii balleessuun osoo balleessitee goobandaa ceetu balleessaa saniifuu goobanni lammaffaa miliyoona gutee jira kunis ummata Oromoo maa godhuu hin danda'u please carraa gaariin isin jaa injifannoon ummata Oromooti waraana bilisummaa Oromoo waboo duraan fuuldurri ifa isiniin jecha arraaf kanumatti hin dhaabaa qophii itti aanuuf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo bal'inaa wajjaa soinaa waan beenurraa jechuudha wal bachisnaa nagaan naaf tura.